Bakka garaagaraa teessanii sagantaa keenya hordofaa kan jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya ashamaa akkam jirtu. Qophii addaa har'aa keessatti egaa keessummaa addaati kan qabannee dhiyaanne keessummaa addaa har'aa kana maaliif nu dhiyeessine jettanii iyyaafachaa nama turtanidha. Egaa kaan keessanii maqaadhaa itti moggaaftanii kan jirtanii bulloo maaliif callisee gurbaan diiman maaliif hin dhiyaanne kan jedhu nu gaafachaa turtan. Egaa har'aa qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa hundi keessanuu kan eegaa turtanii Jawaar Mohaammed. Jawaar Mohaammed ana dabalatee egaa waggaa lamaan booda kan karaa iskiriiniitiin wal arguuf deemnu. Egaa Jawaar Mohaammed baga nagaadhaan gara OMN'ttis akkasumas warra si eegaa jiruu fi karaa iskiriiniitiin baga dhiyaattee baga nagaan dhuftee anaa dhufun jedha. Dayyani atii fi daawwattoonni OMN'is baga rabbi lubbuun jiraachisee walitti nu deebisee baga irraa baraartanii as geessanii baga walitti deebi'an jedha. Egaa daawwattoonni baay'een yookiin hordoftoonni baay'een namoonni baay'een maqaadhaas moggaasanii bulloo gurbaa diimaa jechaa turanii keessattuu yeroo mana hidhaa turtan keessatti sirbii bulloon mana hidhaa oolaa kan jedhu yerootti sirbametu ture. Egaa keessattuu bultii 40 yeroo nyaata lagattan sanatti yaaddoo guddaa ture uummata keenya biratti walumaa galatti namoonni dhimma kana hordofaa turan. Mee ka'umsa fi har'aayyuu kan jalqabnu turtiin mana hidhaa attam ture Jawaar Mohaammed? Turtiin mana hidhaa gaa duuti biyya wajjiin hirriba akkuma jedhani Oromoo kumaatamootatu hidhame. Kanaaf yeroo namni hedduu yeroo tokkotti hidhame keessatti waan hidhamneef waan addaati jechuu hin dandeenyu. Hiraariif dararaa obbolaan keenya jaallan keenya hedduun keessa dabaranii waggaa wal bira qabnu kan keenya laafadha. Haa ta'u akkuma hidhamaa hundaatu maatii keetirraa adda baatee bilisummaa socho'uu, bilisummaa dubbachuu, bilisummaa namaa wal arguu sarbamtee taa'uun dhiibbaa guddaa namarraan godha. Haalli nageenyaatii fi haalli biyya keessa turerraa wal qabatee maatiin keenya baay'eedha kan yaaddaa turanii kun nuufis yaaddoo ture. Nama tokkoon gaa hidhaan dhiibbaaf miidhaa nurraan gaheera. Gama biraatiin garuu haala biyyi kun keessa dabre keessattuu wal waraansa biyyattiin tun keessa seente waggaa laallu darii odoo hidhaa keessa jiraachuu baannee nus akkuma warroota biraa gara tokkoon haa taatu gara kaaniin harkifamnee lola kana keessa seennee harka keenya miira keenya maqaa keenya dhiigaan faaluu dandeenya jennee waan yaadnuu fi tarii akkuma namoonni hedduun waggaa dhufanii nu gaafatan keerumaa fi waanuma gaariif rabbi gara hidhaa isin geessee waa jechaa turani. Kanaaf keerumaaf jecha achi turre irratti fakkaata. Harki keenya maqaan keenya fi gochaaf jechi keenya wal waraansa fokkisaa san keessatti hirmaachuu dhabuu isaatiin hidhaa turuun san nu baraareera. Gara tokkoon gaa miidhaa qabaa gara kaaniin immoo nullee fayyadeera akkuma faranjiin jettu. Partly it was a blessing in disguise gaa wanni guddaan jala dabarree as geenye jirra. Jaallan keenya hedduun carraa kanan arganne nuyi garuu rabbiif galanni haa ga'u as geenye irra jechuudha.